أفيتيان أفرفا نمني زكاة فطري مالك مالي وان باسو نبي مالك سنين باسموه إن باسو زكاة فطري ده نمني مالك مالي وان باسو كم midhaan tu baafama moo maallaqaaf baafama gaafiyyu maallaqaa miti midhaaniif baafama maallaqaa miti midhaaniif baafama kanaatu nafsiidhaan sabate wakaana xaamuun suni ismii kaanaati midhaan keenya ni ta'ee jechu yooma idin shaciira haa akkana dhiirti inni kun gaafa kana nuti kana dalagaa turreen aadan nuti kana turreen sahabaadhaa lahu hukumu rafci inda usuuliyyiin warra musxalaatii fi usulaa birattis akkasit dalayneedha idan hoggaa kanarra deeme maallaqaa miti maaltu kafalama midhaani kafalamaa jechu haya kun hukmi yoonii fi zakaa fitriidhaa maallaqa kenne hoo nafsiin ittiin sabanne ijtihaada malee ijtihaadaan ulamaan ikkijan faayidaa abbaa isaa kennamtuutiin laalama jedha faayidaa abbaa kennamtuutiin abbaan kennamuuf sun isaa irra caale maallaqaa isaa kennamaa jedha yoo midhaan isaa irra caale midhaanii isaa kennamaa jedha ijtihaadni ulamaadhaa kanarra dhaabbata kaammoo nafsiidhaan kaasaabtichiyyuu kanaa miti midhaantu kennamaa mallaqa nyaateen bulu silaawii mallaqa kennamaa kaammoo midhaanis ni kennan akkana qaju ijtihaada akkanaa fi akkana jechuuti wallahu ta'ala